Wajjumtoota fi daawwattoota keenya amma deebi'ee dhufee jira. Fayyaan keessa nagaa addaan bannee garagara jechuun wal arguun illee dhabamte akkuma beekamu haali qilleensaa kunillee jiruu addunyaati akkanuma taati. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya guyyaa irraa waan nayaamteef hin beeku hayaatiin nayaame. Wallaahi nagaa nawaamteef yoo amma samoora biraangi babbataa tokko irra hojjetanii iyyuu sanillee gaafa rabbi laaffise isin moolee irraa kafaluudhaaf ta'a. Arremo waa'een isiin nawaamteef gubbaan nattaasaa jiru fira keessanii maali viidiyoo jirtu ko fira isaaniiti maali ka jedhu viidiyoo gadhiiftee turte dhugaa dubbachuuf gurbaane mee dura salaama jedhe du'aasaatti seen. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii qaalii wanti ishii isin jaaladha isin kabajakkee. Akkasii daawwattoota keenya kabajamuu gurbaane dhugaa dubbachuuf namni lakkoofsalee kenneef haadha warraa kiyya na fakkaate gubbaan isiidhaan durboota. Durboota walii oolan akkasitti dhuma wanna YouTube keenya olii gad deemee hordofu ta'e isa hojii dalagdu sun maal isaatii yennaa obboleettii isaatii akkasii maal nama barumsa qabu hin fuudhaa maali jedhee walii galanii yennaan qala waliin haasa'ee lakkoofsa kennaniif na fakkaate amma hayaatillee haa ta'u baay'ee jaalattee fi hin jaalannee kana maaliif akka nama amtee hin beeku ofiima jaalatti jennee abdii qabna nama biyya guddate keessa jiru kana namni baay'ee hin jaallata. Meewa isin jettu ulmaan irraa dhageenya daawwattoota ishii itti fuufne. Kiyya eeyyanii personaalii sirrii jettee ani akkanan seene beekte jechuun amma kana simarraa agayeetiin jedhee dura natti himtee akkuma eeggadda natti himteetiin jettetti jennaan ani amma beekta baay'ee dhugaa shook nu yaadageen shook ta'e maaf fira jaartitiiti ani baga wanna baay'ee waliin hin haasa'ini odottu waliinuu haasa'ee isittu haasa'uu danda'a argite ani gaarii miti maaliif isin waliin haa bulchu ani fira isii heerumuu barbaadu maaliif osoo anuu akka badaa gurbaan kun na jiraachisee atoo hin aartaa odoo atuu akka badaa mucoota na jiraachiftee firru hin aaraa argite namni wanna ofii hin danda'u waan kana ta'e beekuu ati jaartiteetillee akkanumatti amansiisitanii hin jedhe ani hin barbaadu kuni naan ta'u ani rabbi riskiin biraatu harki rabbi bal'aa waan ta'eef ani inshaallah harkuma rabbi san kajeelu wayya malee kuni fira jaartiteeti ani odoo biyya guddattee barbaadu jettati mataa dubbii yaada kanarratti daawwattoota keenya isinillee koomentii keessan isinirraa barbaadna. Kaaleen isaa gadi dhiisee namni wabbachuudhaaf nama akka laaleetiin dhallee haluun kun nama caalleen nama nagaati nama siifuu gaarii miti anaa miti hin ta'u maa kunuunnan ta'a. Bar biyya guddatte keessa nama tumuun hin jiru nama tuman maa asis waa nama tumanii maa nama tumuun achitti miti biyya Eurooppaa biyya guddatte asittu hafee jira na tumu jettee sodaati. Akka nama tuman asoo nama tumaan hin jiru jee kiyyaa innaa jechuun ani argite dimokiraatii of course dimokiraatii ta'uu qabdi jechuun amma yeroo kana keessatti ani dubartii tumaamtu atiin tun yoo gizee mara faallaa deemta akka godni kan kee guutuun faallaa amma gubbaan isiin amansiisaa waa sammuudha kana waa isin erga waan dhiisii haa galaata eegan barbaadne dhiisii ka biraa baafaru lammuu waa'ee kan kee keessa illee nan galchina dhugaasitti maal. Kiyyaa bilees. Jechuun ani akkam gochuu qaba hin ta'uu barkun hin ta'uu ila kiyya jalumaa yoo fuudhan jechuun gaarii miti wanti firarraanii kun gaarii miti ani amma akka kiyyatti personaalii odoo adda tiyya baradheetiin isa jechuun carraa kiyya mokkoreetiin jedhe akkasiin natti tole badallee ta'u ofii ittisee nama aalaquu qabu gaariillee ta'u. Alhamdulillah waan barbaadamu inna wanti namarraan itti seenan sun baay'ee booda nama wannoo jetti beekte so ani booda immoo ofitti wannoo haarullee hin barbaadu ani wanni namarraan naa ofi abadan ta'u bakka maasin ta'e ammallee barnuti waa yaasaa keessanii keessa hin jirru barnuti. Laa ani mucaan bakka yaada jaartiin teellee yaa wanna mucaan achi jarjarsuuf durallee wanna akkanaa isii naa barbaade waan je'eeniif isitu achi manaas jarjarsa malee si ati dimokiraatii si beekaa na deeggartaa yaada kiyyarratti na deeggartaa nama isii haa ta'u isimaan haa laallattuu jettaa waan kana ta'eef jechuudha
kiyyaa kun hin ta'u maaliif hin ta'u duraa qora unaanjaan beekte warri komentii qora baga qorannellee bagan jarjarellee anillee baay'eellee isattillee hin haasofne yoo itti haasa'ee isittuu himaa rakkoo hin qabu ana akka boodaa akkanaati jedhullee hin barbaadu sillee haamilee keetiif gaariitti maaliif si fakkaata namni kun gara itti maqaa namaa gara itti wal ga'u hin dhabu. Waan kana ta'eef isillee ati isin nagaan gammachuun waliin jiraachuu odoo anu wanta takka aari sittuun turu. Osoo isiyyuu ati wanta tokko aarsite itti inni agee ittiin tolu waan kana ta'eef hin ta'u inni akka kana. Riili. Naa kana waan ta'eef hin barbaadu jetta. Anamma dhugaa sitti maa miti. Jechuun waan tokko waan ati fedhan qabnu tokko dirqamaan adda kan itti seeni jennee itti si dhiibnee booda kasii ol irra akka tullee waan ta'eef. Isinuu. Ani yaada kan kee irratti dhibbatti si deeggaraa ani dhugaa dubbachuuf waan kanallee osoo naan hin madaalne lakkoofsallee fuutee kennitee fi eegas booda isiin natti himtee jennaan akka immoo fira isaanillee ta'e waan hundaayyuu keessa gabbu'iinsaa sittillee haa hin mudhamnu malee nuti gurbaan karma isiitiin dhufee yoo sanu gammachuu ittiin qaban. Maaliif? Daa'ima beekna ho'isite malee. Maaliif? Jechuun isaan haasawa keessatti yookiin walii galuu dhabuu danda'anii yookiin tole jedhanii walitti hin siqanii. Dubbiin yookiin hin ta'u. Hin ta'aa keessa jiraan ofii nama taa'ee rabbuu waliin rabbuu tokko isin hin taasisin jedhee du'aa godhaa ture keessaa yaa. Kanas fira jaartii teetiitu ta'ee baga du'aa himas. Isiin maal jetti beekta? Rabbi tokko haa godhuu jenna rabbuu tokko isaan hin godhin jedhe. Ayyaanni jaraa tokko taanaan nu gahe kalas rabbuu tokko godhin oromummaan qofti isaaniif gaadhaa inni illee achi jireenya isaa jiraatu isiillee as jireenya ofii jiraachuu jirti. Isiillee asuma keessaa laafaa wayii ilaallatteetu. Araan laafaa miti jaabaanuu na bira guute ani karoora kiyyaaf kaayyoo kiyya gara tokko deebisuuf malee ani laafaa miti jabaanuu guutee jira alhamdulillah rabbil alamin qabeenyallee hootee alhamdulillah rabbil alamin akkuma ati beektu wanni alhamdulillah gahaa. Innaa daawwattoota keenya kana waan ta'eef isin warroonni koomentii keessan koomentiin keessan baay'ee namatti tola baay'ee nama gufalchiisa abbaan barbaadde waan barbaadde barreessu. Waa tokko jechuu barbaada. Amma kaleessa mana kiyya baankii qabe kaati baankiin liqeeffatteetiin haajaa kana natti namni baay'isee hin cal'ifteetiin jette akkuma salphaa birrii guddaadha birrii kuma dhibba shanii ati birrii gootee kana baankii irraa birrii fudhatteetti odeessita. Jechuun ani hin aare silkii na jalaa kaasuu didde silkii ati na jalaa kaasuu diddaan hiriyaa kee bira bilbileetiin jedhe hiriyaa kee bira bilbilee jennaan wanti akka kanaa hin jiraa. Hiriyaa kee kan lubbuutii kawaa hunda waliin taatanii manallee waliin ijaarratanii wanni akkanaa hin jira edaa kayyoo edaa inni mana kana qaaqiyyarratti darbisiisuu dide ati hin tasaasaate moo ka galchitu sanannoo jettu maa waa laxxafan waraqata laxxafan sallaaleetiniin silkii moo na jalaa kaasuu diddeetiniin jette iddoo warri koomentii kiyya maal naan jedhe piraankii maali guys yoo isinitti tole video laalaatiniin xumuraatiniin akkasitti isinii galuu danda'a yoo isinii hin galle immoo inumaayyuu peejii makiyya keessaan seenaa oromoo bashi alhamdulillah seenaa laalaati no jechuun imuluu caqabni amma odoo ilama jaambeetti abbaan barbaadde waan barbaadde ibsadha yoo barbaadde isinii banaa dhuganii galanii isaanii yeroo waan feetanaasaa kiyya please addaamta na caqasime ilama si fakkaate amma ani namni tokko osoo tanaan durallee na jalaa gurgurate jette of course eeyyani mootummaan akka deemsite kunoo mucaan kunoo isin bira jira dubbachaa akka barbaadanii wallaahi sirrii gootan kun diktaatarummaa malee abbaan barbaadanii osoo caqasanii hin xumuriin jechuudha odoo viidiyoo caqasanii hin xumuriin gurguruu fi baankiin qabsiifachuun garaaf garummaa baankiin qabsiisuun qabsiisanii liqeeffachuu inni gurguruun muluu gurguruu. Osallee mootummaa matoo addaan nu hiikeetiin hin jedhe innaa kana inni kun isin fuuldura amalee jira isin wannan taane barreessina yoo isinitti hin tolin peejeen atti goin laalina annabni laalaalu kumaatamatu jira hin barbaama andileeti go'a seenaa barreessa abbaan barbaada riifuufi ishii go'ama isin kiyya maaf laalaaleen jeebarnamni ila yoo isin afaan bante ani maalin ani kuunuu ila an hunda keessan hin jenne takka takkatu jira
takkatu jira yoodoon ta'afaan bantu maqaa isii awwaan barbaanne fi isiin beekuu nan beektu waan isitti toluu dede isuun dandeetti garuu jechuun ani isii omasaa remove hin beeka maaliif hin barbaadu an positive negative hin barbaadu positive malee yoo toleef namni tokko laala yoo isinii dabi no guute oromoon guute kana laalu guute jira jechuun yegidde namuma tokko positive yoo taate bichaa na laala yoo negative yoo taate laala illaalini odoommoo detailii odoonno laalin jechuun odomaa viidiyoo laaltee yaada hin xumurin hin fiigin koomentii hin fiigin ishii dura maal jedha ittiin koomentii godhi sammuu kee waliin accept godhi ittiin akkasitti evaluate irratti osoo hin ta'in akkanumaa waan hin taane no ande please waan barreessinu haa beeknu waan yaadnu haa beeknu haa caqabnu dura caqasi maaji yeroo dura gurgurate harka qaban kunoo isin bira jira ammalee qarshii qabsiisee kireeffate mana kwaaliti yoo qabaate kawanni hunda guuttateet ninje qabsiisteet nin kireeffatu birra raawwatuu hin dandeetta. Innaa kana je kunoo inni kunoo kana jira negative